addunyaa boba'aa gargaarsa namoomaaf haala mijeessuuf ramadame liitira 570 hooggantoonni Tigraay saamuu himate. Daarektarri olaanaa jaarmiyaa kanaa David Beasley boba'aan jedhame kun aangawoota Tigraayin hatamuu ifatti Twitter isaanii irratti barreessaniiru. Waajirri hariiroo alaa mootummaa Tigraay himannaa kana ilaalchisee ibsa dhiyeenya kana baaseen boba'aa liitira 600 dhaabbata kanaaf ergisee ture deebifate malee hin saamne jedheera. Dubbii himaa barreessaa olaanaa UN Antonio Guterres kan ta'an Abba Stefan Dujarric ibsa miidiyaaleef kennan keessatti dhimma kana ilaalchisuun kana jedhan. And just an example of what the impact of the renewed fighting is having this morning on August 24th. Waraanni kun akaaraatti jalqabuun dhiibbaa fide keessaa fakkeenyaaf roobii ganama humnoonni Tigraay mankuusaa sagantaa nyaata addunyaa Maqalee jiru humnaan seenuun boba'aa taankarii 12 kan liitira 500 fi 70 ta'u fudhataniiru. Gareen keenya achi jiru saamicha kana dhaabsisuuf yaalus hin milkoofne. Boba'aan achitti kuusame kaayyoo namoomaaf qofa kan faayidaarra oolu ture. Kunis nyaataa fi xaa'oo raabsuu fi mi'oota rakkoo hatatamaaf oolan geessuuf oola. Boba'aan kun hatamuun sochii namoomaa hawaasa kaaba Itoophiyaa jiru gargaaruuf taasifamu irratti dhiibbaa ni uuma. Saamicha meeshaalee namoomaaf oolanii fi manneen hojii namoomaaf oolan to'achuu ni balaaleffanna. Qaamoti hundi akkaataa seerri namoomaa addunyaa jedhutti itti gaafatamummaa akka fudhatanii fi hojjettoota sochii fi qabeenya namoomaa akka kabajan gaafanna. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namoomaa naannoo Tigraayiif gama dhaabbilee deeggarsa idila addunyaan dhiyaatu dhimma barbaadameef oolaa jiraachuuf mirkaneeffannaa akka barbaadu gaafate. Mootummaan kana kan jedhe humnoonni Tigraay boba'aa liitira miliyoona walakkaa ol mankuusa sagantaa nyaata dhaabbata biyyoota gamtoomaniirraa saamuun isaanii ibsamuu hordofeeti. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa ibsa kamisa baaseen humnoonni Tigraay mankuusa sagantaa nyaata addunyaa irratti saamicha raawwatame ni balaaleffataa jedheera. Saamichi kun kan ibsame erga mootummaan federaalaa fi humnooti Tigraay waraana bifa haaraan deebi'ee banameef wal komachuu guyyaa eegalanittidha. Waraanni ji'oota 5 kaaba Itoophiyaatti qabbanaa'ee ture deebi'ee eegaluu isaatti yaadda'uu fi gareewwan wal lolan hatattamaan lola akka dhaaban dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaan waamicha dhiyeessaniiru. Barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres waraanni deebi'ee eegaluun baay'ee akka isaan naasisee dubbatan. Waraanni kun hatattamaan akka dhaabbatus gaafataniiru. Gaggeessaa Koomishinii Gamtaa Afrikaa kan ta'an Muusaa Faaqii Mahammad ibsa hagayya 24/2022 baasaniin waraana bifa haaraan eegale itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiranii fi qaamoleen wal lolaa jiran waraana dhaabuun karaa nagaa furmaata akka barbaadan gaafatan. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF baha Afrikaatti bakka bu'aa Gamtaa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjo wajjin wal akka argan Muusaa Faaqii waamicha dhiyeessan. Gamtaa Awurooppaatti bakka bu'aa olaanaa poolisii dhimma alaa fi nageenyaa akkasumas itti aanaa pirezidaantii kan ta'an Joosef Borrell waraanni kaaba Itoophiyaatti eegale marii nagaa eegalametti dukkana kan uwwiseedha jedhan. Lolli akka haaraatti eegale kun gargaarsa namoomaaf dhukaasa dhaabuu baatii 5 ture cabseera. Waraanni Tigraayitti baatiiwwan 20 ol dura eegalee fi boodarra naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti ce'een namoonni kumaan lakkaa'aman akka du'an amanama. Lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman immoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Balaa lolaa naannoo Gaambeellaatti mudateen namoonni 74,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'uu itti gaafatamaan koominikeeshinii naannichaa obbo Ugatuu Ading BBC'tti himan. Lolaa kanaan aanaalee 8 miidhamuu himuun namoota buqqa'an dabalataan margi loon dheedanii fi midhaan irra miidhaan gaheera. Lakkoofsi namoota buqqa'anis dabaluu danda'a jedhan. ዛሬ ግን ተጨማሪ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ነው። ምክንያቱም ትላንት በደንብ ዝናብ እየጣለ ስለነበረ ተጨማሪ ቁጥር ይመጣል ብለን የምናስበው guyyaa har'aa lakkoofsi namoota buqqa'anii dabaluu danda'a jennee yaadna. Sababiinsaa kaleessa roobni roobee ture. Amma yoonaa namarratti miidhaan ga'e hin jiru. Garuu midhaanii fi beelladoota irratti miidhaan ga'eera. Lafti beelladoonni dheedan godina Nuweeritti lolaan eegaa irra yaa'eef rakkoo uumeera malee ammatti rakkoon akka balaatti ilaallu hin jiru. Godina Anyuwaak immoo yeroo boqqolloon itti sassaabamu gatii ta'eef miidhaan ga'ee jira. Hektaara meeqaa kan jedhu garuu odeeffannoo guutuu yeroo argannutti beeksifna. Akka obbo Ugatuun jedhanitti lolaan kun kan mudate rooba naannolee baddaa irratti roobaa jiruun laggeen Baaroo, Giiloo fi Akooboo guutuu isaaniini. Balaa lolaa kun erga mudatee torbee tokko ta'us warreen qeerraa buqqaan firootumatti siqanii jiru malee deeggarsi ammatti karaa mootummaa taasifamaa jiru hin jiru jedhan.
አሁንም የመሰባሰብ ስራ ነው እየተሰራ ያለ። በተለይ በእርግጥ ወደ ደርቃማ ቦታዎች የሸሹበት ሁኔታም አለ። ሌሎች ደግሞ አሞጂ ቡቃቶታ ከነ ወለtti qabuutti hojjetamaa jira. Gara iddoowwan gogaa ta'anitti baqachaa jiru. Kaan immoo magaalaawwan dhiyoo jiranitti akka walitti qabaman taasifamaa jira. Kaampii hammi kanaa qophaa'eeraa waan jedhu dubbachuudhaaf odeeffannoon ga'aan hin jiru. Namni miidhame inni sirrii eessa jira kan jedhu akka qulqulleessuuf garee ijaa ergineef yeroo isa barru deebii kennuu dandeenya. Ammaaf akka mootummaatti hojii adda baasuu malee gargaarsi kennamaan jiru. Dhaabota tola-ooltotaa wajjiniin haasa'amaa jira malee mootummaan balaaf jedhee waan kuusee kaa'ee hin qabu. Dhaabonni tola-oolaa waajjira ittisa balaa wajjiniin hojjetan jiru. Isaanis amma rakkoo kana qoratanitti adeemsa kana keessatti qaawwii uumamuu danda'eera. Akka mootummaatti deeggarsa kenninu otoo qabaannee kana furuudhaaf guyyaa lama nutti hin fudhatu ture. Dhaabota tola-oolaadhaaf garuu waamicha dhiyeessineerra. Dhaabonni kunniinis qophiirra eegaa jiraniif hawaasni firootumarraa soora akka qooddatan kan jenne.